Seenaa gabaabaa Jaal Tasfaa'uun Camadaa. Jaal Tasfaa'uun Camadaa eenyu ture? Injiinar Tasfaa'uun Camadaa abbaasaa obbo Camadaa Gurmeessaa fi harmeessaa aadde Gidinash Beenyaarraa bara 1976 godina Wallagga Bahaa Ona Guduruu ganda Arbuu jedhamutti dhalate. Umuriin isaa akkuma barnootaaf ga'een mana barnootaa seenee barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa fi giddu galeessaa mana barumsaa Looyyaa fi Fincaatti barachuun kan sadarkaa lammaffaa immoo magaalaa Shaampuutti itti fufee bara 1996 xumure. Barumsa irratti akkaan jabaa ka ture Jaal Tasfaa'uun Camadaa qabxii olaanaa galmeesseen barnoota isaa sadarkaa olaanaa Yuunivarsiitii Finfinnee seenee barachuun bara 2001 mooraa teeknooloojii Finfinnee Addis Ababaa Yuunivarsiitii Kaampaas of Teeknooloojii faakaltii keessaa digirii jalqabaa siviil injiinariingiin eebbifame. Barnootaan boodattis addunyaa hojiitti seenuun bakkoota garaa garaatti ramadamee dalagaa adda addaa irratti bobba'uun saba isaaf bu'aa hedduu buuseera. Haaluma kanaanis waajjira abbaa taayitaa daandii baadiyyaa Oromiyaa keessatti ogummaa qabuun mindeeffamuun Onkololeessa bara 2001 hanga Adoolessa bara 2003tti piroojeektii Siree Nunnuu Addoo Arrar 50 godina Wallaggaa saayit injiinar ta'uun ogummaa qabuun saba isaa tajaajilaa tureera. Piroojeektii daandii Dagalee Birbirsaa Arrar 50 regular project in Salleenoonnoo district in extreme southwest of Iluu Abbaa Booraa zone piroojeektii daandii qubatiinsaaf diriirfaman afur si'a takkaan deemaa turan Konee Cawwaaqaa Baddallee Kolosirrii Gachii Catee fi Yaanfaa Ballattii akkasumas ijaarsa waajjira Ona Cawwaaqaa magaalaa Iluu Hararitti bu'uureffame piroojeekt maanaajarii ta'uudhaan dalagaasaa itti fufee. Fulbaana bara 2004 hanga Amajjii bara 2005tti suphaa daandii Arsii Baalee piroojeektii abbaa taayitaa daandii baadiyyaa Oromiyaa fi piroojeektii gamtaa misooma baadiyyaa Arsii Baalee Itiyoo Xaaliyaaniin durfamu keessatti yuunit maanaajarummaan tajaajileera. Jaal Tasfaa'uun Camadaa biyyaa fi uummata isaa ogummaa qabuun tajaajiluutti dabalees qabsoo sabni isaa cunqursaa jalaa ba'uuf taasisu keessattis hirmaannaa guddaa xumura irratti wareegama lubbuun raawwate gumaachee darbeera. Hirmaannaan qabsoo Jaal Tasfaa'uun Camadaa kan xiqqummaa isaatti jalqabe ta'ullee bara 1991 kaasee qabsaa'onni Oromoo qaqqaaliin naannoo isaa keessa socho'aa akka turan dhaga'uu fi arguun ammoo caalatti foolii fi dhandhama qabsoo keessa hulluuqee akka seenu isa taasise. Foolii fi dhandhama kana onneetti qabatee carraa gara yuunivarsiitii seenuu hoggaa argatus kallattiin falmii diddaa gabrummaa itti fufiinsaan barattoonni Oromoo gaggeessan keessatti hirmaachuuf danda'e. Hirmaannaarra darbee qoodisaa akka qindeessaa warraaqsaatti kan mul'achuu eegale ammoo bara 2000 keessa ture. Baruma kana keessa sochii barattoota Oromoo yuunivarsiitii Ibidda Baalee fi Booranatti qabate dhaamsuuf gurmaa'e keessattis Jaal Tasfaa'uun Camadaa koree qindeessituu ta'ee qajeelchuus danda'e. Jaalan isaa yeroo sanaa waliin ta'ee duula kana milkeessuu keessattis qooda guddaa taphachuu danda'e. Sochii fi kaka'umsa hiriyoota isaa waliin eegale kanas bilcheeffachaa dhufuun bara 2001 maadhee adda bilisummaa Oromoo biyya keessaatti miseensomee dirqama adda bilisummaa Oromoo isaaf kennu fudhachuun garaa guutuun hojiirra oolchuu eegale. Haaluma kanaanis yeroo jalqabaaf fedhii ogummaa isaan sabaa fi biyya isaa tajaajiluurra darbee qabsoo bilbilaa jirtu keessatti ga'ee ofiif baatuu qabu dhugeeffate. Hawwii fi amantaa isaa bilisa taanee dhalannee bilisa taanee jiraachuu dhorkamnus bilisummaa keenyaaf qabsaa'uu irraa kan nu dhorkuu danda'u humni tokkollee hin jiru hin jiraatus jedhus tokko jedhee gaaddisa kallachummaa adda bilisummaa Oromoo jalatti dalagaatti hiikuu jalqabe. Jaal Tasfaa'uun Camadaa osoo dirqama isaa baataa jiru qooda inni qabsoo Oromoof gumaachaa jiruun mootummaan wayyaanee irratti dammaqee hordoffii fi hiraarrii hamaa jala seense. Haa ta'uutii hordoffii fi doorsisni wayyaanotaa kan isa bir'achiifne Jaal Tasfaa'uun dirqama isaa tasgabbiin dalaguutti fufe.
dorsisaan Jaal Tasfaa'uun dhaabuu akka hin dandeenye ka hubatan tikseen wayyaanotaa mana hidhaatti galchanii dukkanaan duubatti fedhii isaa doomsanii kaa'uuf murtii irra gahan. Murtii kana kan dhaga'e Jaal Tasfaa'uun Camadaa immoo durfamuun duratti dursuun murtii keessa deebii hin qabneedha ka jedhuun zooniilee waraana bilisummaa Oromoo addi bilisummaa Oromoo qabu keessaa tokko kan ta'e gara zoonii kibbaatti qajeeluun jalqaba bara 2005 waraana bilisummaa Oromootti makame. Dirree kibbaattis waraana bilisummaa Oromoo waliin ta'uun leenjii waraanummaa addi bilisummaa Oromoo kennu hundaa fudhatee akeeka itti amanee baheef waadaasaa haaromsuun kakuu seenee waraana bilisummaa Oromoo waliin sochii eegale. Tasfaa'uun hanga waraana bilisummaa Oromoo waliin turetti obsaa haamilee qabeessaa fi nama jaallan isaa gorsuu fi jajjabeessuun beekamu akka ta'e jaallan hoggas waliin turan ragaa bahu. Nama daqiiqaa muraasaaf illee taa'uun jaalanni dalagaatti amanu namootaaf addatti ammoo qabsaa'otaaf kabajaa addaa nama qabu ture. Osoo kanaan jiruuti dirqama dhaabni isaatti kenne fudhachuun gara Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti kan bobba'e. Jaal Tasfaa'uun Camadaa dirqama dhaaba isaa fudhatee bobbaa gara Naayiroobiitti taasiseenis seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara baraan kan yaadatamu golee Oromiyaa maraa keessatti kan boba'e fincila diddaa gabrummaa Oromoo qindeessuu keessatti suduudaan qooda fudhate. Fincila diddaa gabrummaa bara 2005 eegalee osoo addaan hin cinne hanga bara 2007tti barataa hojjetaa daldalaa qotee bulaa fi ilma Oromoo deemsa jireenya hunda keessaa bahe hirmaachisees adda dureen qindeessuun dalagaa seenaa qabeessa hojjete. Dalagaa isaa seenaan ragaa ba'uuf kanaanis caalatti mootummaa wayyaaneetiin akka adamfamu taasifame. Mootummaa wayyaanee Jaal Tasfaa'uun Camadaa qarriffaa isaa keessa galfachuuf duula eegale. Duula eegale kana milkeeffachuufis kanneen maqaa miseensummaa adda bilisummaa Oromootiin baroota dheeraaf dhaabicha keessa maadheeffatanii fi sadarkaa hoogganummaa garaa garaa irra jiranii fi dhaaba keessatti dirqama diinaa raawwataa turaniin shira isaa itti fufe. Yeroon isaa yeroo murni maqaa jijjiirama jedhuun of moggaasee mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti fokkora uumuuf sochiitu ture waan ta'eef humnoonni tikaa mootummaa wayyaanee Jaal Tasfaa'uun Camadaa harkatti galfachuuf itti ulfaanne. Gochaa fokkataa seenaan dhiifaman goone akkasii kanaan jaallan qaqqaaliin hedduun wareegama lubbuu kafalaniiru. Jaal Tasfaa'uun Camadaas qaamuma shirri kun xaxeen galaafatamee magaalaa Naayiroobii keessatti gaafa 27 Duwwaa 4 bara 2007 anti terrorist police unit Keeniyaan Jaal Masfin Abbabaa Abdiisaa waliin ukkaanfaman. Akkasiin dabarfamanii diinaaf ka kennaman Jaal Tasfaa'uunii fi Masfin ergeroo gabaabaaf gartuu FBI fi Criminal Investigation Department Keeniyaan qoratamaniin booda shororkeessummaa waliin tasuma akka hidhatan qabne osuma beekamu gaafa 12 Duwwaa 5 2007 halkan keessaa saalamatti Naayiroobii ka'uun harkii fi ijji isaanii hidhamee konkolaataa piikaap poolisiin fe'amanii Moyyaaleerraan dabarfamanii mootummaa Tigraayitti gurguraman. Jaallan kun qabamanii guyyaa 15 keessatti kan Itoophiyaaf kennaman yoo ta'u namoonni garaa garaa Oromootumti ammallee Naayiroobiidhuma jiru ni baasna jedhanii dhara odeessanii odeessisaa fira dhaabaa fi namoota gara laafoo ta'an jaallan kana baasuuf fedhii qaban mallaqa guddaa ta'e irraa nyaataa turaniiru. Yoo akkasiin qabamee kan wayyaanotaaf dabarfamee kenname Jaal Tasfaa'uun Camadaa edichaa fi dararaasuu kanneessaa jalatti osoo guyyaa tokko aduun argiin waggaa tokkoo fi ji'a 3 dukkanamaa akka laawwii keessatti ukkaamamee ture. Qormaata isaas osoo namni tokkoyyuu harka keessan galfatiin dursaan TPLF duraanii Mallas Zeenaawiin waajjira isaa keessaa kallattiin qajeelchaa ture. Isa boodas adoolessa bara 2008 irraa eegalee himannaa dharaa shororkeessaadha jedhu mootummaan Tigraay irratti baneen mana murtiitti deddeebi'aa ture. Gaafa 31 Duwwaa 3 bara 2010 murtiin hidhaa umrii guutuu dabballoota ilmaan Tigraayin irratti dabarfame. Murtii kanaan booda gaafa 4 Duwwaa 4 bara 2011
mana hidhaa keessaa baddee deemuuf jirta jedhamee bakka tasuma xuwaarrisaa hin dhagaamnetti faana balleeffamee hidhamee gochisuu kanneessaan dhala namaa kamuu irratti hin raawwatamnes waggaa 2 guutuuf Jaal Tasfaa'uun Camadaa irratti wayyaanotaan raawwatame. Jaal Tasfaa'uun Camadaa ganna kana guutuu nyaataa fi uffata dhorkamee akka malee raarfamuun dhukkuba hamaa irraa fayyuu hin dandeenyeef saaxilame. Dhukkubsatees yaalaa dhorkame. Akka mana hidhaa keessatti godhamees gaafa 24 Duwwaa 8 bara 2013 lubbuun isaa addunyaa kanarraa akka dabartu taasifame. Jaal Tasfaa'uun Camadaa gurmeessaa qabsoo saba isaaf jedhee manaa bahee namootuma jaallan kiyya jedhee waliin qabsoo gaggeessuuf murteeffateen dabarfamee diinaaf kennamuun wareegamaa dhooftuu laphee dhalootaa keessaan baane kafalee. Jaal Tasfaa'uun gaafa mana hidhaa keessatti dararaan ulfaataan irratti raawwatamaa turellee jaala haamilee jabaa qabu. Kana malees wayita namoonni isa gaafachuuf itti deeman anatti guddoon deddeebi'inaa anan mallee qabsoo irra jira, isinummaan bakka jirtanitti qabsoo jabeessaa jedheetu dhaammataa ture. Namoota isa waliin hidhaa turanillee guyyaan asii baatanii bakka yaaddan geessani dhufaatii tasuma abdiin kutatinaa jedhee hafuura jajjabinaan akka isaan utubaa ture kanneen isa waliin turan ragaani bahuuf. Jaal Tasfaa'uun Camadaa dhalatee waggaa 37ffaatti lubbuun isaa kichuutti cabdus bara jireenya isaa keessatti sabaa fi biyya isaa jaalatuuf lubbuu ofii hin mararfanne wareegama qabsoon feetu kaffalee darbeera. Guddoo nama aarsu garuu osoo halkanii fi guyyaa sabaa fi biyya isaaf fiiguu maatii isaa jaalatuu fi mararsiifatu bakkeetti facaasee deemuu isaati. Egaan qabsoo bilisummaa sabaa keessatti wareegamni akkasii kan mudatu waan ta'eef maatii isaa gaaf tokko ija isaa arguuf hawaa karaa laalaa hafaniif rabbiin jajjabina haalaatu jenna. Dhiignii fi lafeen Jaal Tasfaa'uun Camadaa gurmeessaa daandii qabsaa'onni kuma kitil irra tarkaanfatanii saba Oromoo rarraga bilisummaatti ittiin tarkaanfachiisan akka ta'u shakkiin hin jiru. Qabsaa'onni kufa, qabsoon itti fufa. Injifannoo uummata Oromoof.